Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Birraa Barii Miidiyaa. Kun Birraa Barii Miidiyaadha. Birraa Barii Miidiyaan sagantaa gungumaatiin har'aa isinii dhiyaatee jira. Sagantaa gungumaa keenya har'aa qabxiilee garaagaraa kaasnee haala yeroo irratti waliin mari'annaa jechuudha. Hanga dhuma sagantaa keenyaatti akka nu wajjin turtan kabajaadhaan isin gaafannaa, nu wajjin tura. Tole, qabxiin marii keenyaa har'a irratti xiyyeeffannu dhimma jijjiirraa loogoo yookiin immoo asxaa biiroon barnoota Oromiyaa jijjiirraa irratti icciitii duuba isaa jiru, akkasumas immoo rakkoolee isa wajjin wal qabatanii eenyummaa Oromoo balleessuuf irratti xiyyeeffatamaa jiruu fi qaama kamiin dhiibbaa qaama kamiitiin wanti kun jijjiirame kan jedhu irratti ni mari'anna. Isa lammaffaa irratti akkasumas wal dhabdee bilisiginnaa naannoo Oromiyaatii fi naannoo Amaaraa gidduutti deemaa jiru irraas waan hubannoof isinii ta'u waan gaggabaabaa kaasnee irratti mari'anna. Dhuma irratti akkasumas hongeen hammaachuudhaan keessawuu aanota godina Baalee fi Gujii akkasumas Boorana keessatti miidhaa uummata keenya irra gahaa jiru irraas waan gaggabaabaa kaasna. Hanga dhuma sagantaa keenyaatti nu hordofaa isiniin jenna. Kallattimaan gara sagantaa keenya jalqabaatti yeroo ceenu biiroon barnoota Oromiyaa jechuudha. Loogoo waajjira barnootaa yookaan immoo biiroo barnoota Oromiyaa kan odaa qubee fi akkasumas immoo mallattoo eenyummaa Oromoo calaqqisiisu ofirraa qabu isa kana haquudhaan yeroo darbe kana jechuudha guyyaa lamaan dura loogoo yookaan immoo asxaa lumuxii tokko gadi fidee jira. Isa kana immoo maal irratti xiyyeeffateeti wanta kana kan raawwatan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Akkuma beekamu erga Dr. Abiy aangootti dhufee kaasee sirni nafxanyaa biyya sana keessatti ifatti Itoophiyaa takkittii fi Itoophiyaa lumuxii barbaadan san kan biyya takka, aadaa takka, amantaa takkaa fi seenaa takka jedhu deebisuu fi tokko jedhanii kan jalqaban gaafa Abiy Ahmed aangoo qabatee akka aangoo qabateen immoo masaraa keessatti siidaa ekiraawwan sirna nafxanyaa kan akka Minilik Haile Sillaasee haaromsuudhaan aantummaa fi jaalala sirnoota duraaniitii fi akkasumas immoo addatti sirna nafxanyaatiif qabu erga calaqqisiisee kaasee sirni nafxanyaa yeroo wayyaaneen aangoorra jirtu guutumatti jilbiinfachiisuudhaan adaba qabattee taa'aa turte bifa haarawaan daaraa dhadhabattee lafaa kaatee eenyummaa sabaa fi sablammootaa, eenyummaa afaan, aadaa fi seenaa sabaa fi sablammootaa balleessuu irratti ifaan xiyyeeffattee kan hojjechaa turte ta'uu hundi keenyayyuu kan beeknu. Kanas maqaa dhaaba Amaaraatiin yookaan maqaa dhaaba saba Amaaraa bakka bu'eetiin kan socho'u Izeemaa fi Abin karoora kana ifatti akka paartiitti jechuudha ijaaramanii sochii bal'aa, sochii Oromummaa, eenyummaa lafa Oromoo saamuu, eenyummaa Oromoo balleessuu, aadaa Oromoo, seenaa Oromoo awwaaluu irratti hojii bal'aa ifatti hojjetaa turanii hojii kana immoo kallattiidhaan kan deeggaramaa ture, kan karoorri itti kennamaa turee fi akkasumas immoo wal hubannaadhaan kan deemaa turan qindoomina masaraa mootummaatiin wal qabatee akka ta'e yeroo garaagaraatitti hayyoonni Oromoos xiinxaltoonni garaagaraa irraa dubbachaa turanii jiru. Achirraa ka'uudhaan namoota tokko jedhanii kan jalqaban aadaa seenaa Oromoo kaleessa darbe waakkachuu, seenaa darbe akka yookiin immoo asoosama yookaan immoo himamsa akkanumatti lafumaa ka'e kalaqamee kalaqaa tokkotti fudhachuudhaan seenaa calee calaqqootii fi seenaa aanolee akka dabballoota garaagaraa irratti bobbaasanii irratti duulchisanii seenaan kun akka seenaa dhugaa hin taanetti waakkachuudhaaf yaalii godhanii olaantummaa Minilik yookaan immoo jagnummaa Minilik calaqqisiisuudhaaf ifatti akka caasaa mootummaa keessattis ta'e mormoota Amaaraatiin sirriitti irratti duulamaa turee jira. Kana qofa miti uummanni Oromoo dursa saba tokko dhahuudhaaf, aadaa isaa dhahuudhaaf, seenaa isaa dhahuudhaaf kallattiidhaan jajjabaa isaa yookiin immoo jabaa sabaaf dhaabbatu, jabaa sabaa kan gaafa rakkoo dhahuun barbaachisaa waan ta'eef namoota kallattii jalqaba irraatitti sirna nafxanyaa qeequudhaan kan weellisee artistii Daadhii Galaan kan sababa kanaan galaafachuu isaa ni yaadattu. Achirraa kaasee adeemsaan hayyoota Oromoo namoota Oromoodhaaf dubbatanii fi sirna sana qeeqan dhabamsiisaa dhufanii jechuudha.
Finfinnee keessatti olaantummaan saba Amaaraa akka sirriitti calaqqisuuf olaantummaan saba Amaaraa akka jiraatuuf dachiin suni dachii Oromoo ta'uu waakkachuurra darbee Oromoo akka Oromooti dachii keessatti akka sabaatitti bahee akka galu eenyummaa isaa akka calaqqisiisu eenyummaa isaatiin boonee akka hin jiraanne doorsisa garaagaraa jibbiinsa garaagaraa arrabsoo garaagaraa yeroo garaagaraatitti hiriira fakkeessanii irratti oofaa turanii jechuudha. Inni kun kallattiidhaan karoora mootummaatii fi karoora mootummaa Dr. Abiyyii fi paartii Izeemaa keessaa Dr. Biraanuu Naggaatiin durfamuun wanti kun kan qindaa'uu fi eenyummaa Oromootii fi Oromummaa balleessuudhaaf kaayyeeffatee kutannoodhaan kan hojjetamaa jiru ta'uu hundi keenyayyuu quba qabna. Kana wajjin wal qabatee yaadattoota sabboontota Oromoo kan akka Jawaar Muhammad kan akka Haacaaluu Hundeessaa kan galaafatan jechuudha. Warra cichanii Oromoo fi Oromummaa irratti Finfinneen ta'u Oromoo ta'u Oromiyaan ka Oromoo ta'u Oromoon lafaa fi haqa isaa aadaa isaa seenaa isaa afaan isaa akka barbaadetti daangaa tokko malee ofiin of bulchuu keessatti isaa ta'u qabeenya isaa guutuutti ofii isaatti fayyadamus haa ta'u saamicha diinaatii alatti Oromoon qabeenya isaatii fi daangaa isaa kabajsiifatee ofiin akka of bulchuu fi mirga isaa akka kabajamuuf warri qabsaa'aa turanii fi bifa aartiitiinis ta'ee akkasumas immoo aktiivistiitiin kan hojjetaa turanii fi akkasumas immoo paartiilee dhaaba siyaasaa Oromoo kan akka ABO, KFO, miseensotaa fi qondaaltota hooggantoota ciccimoo hayyoota Oromoo dhimma Oromoo fi Oromummaa irratti cichanii dubbatan maqaa garaagaraa itti baasuudhaan dhabamsiisuu fi akkasumas immoo kaan ajjeesuun kaan mana hidhaatti guuruudhaan wanta hojjetamaa ture hundi keenyayyuu ni beeknaa jechuudha. Kanumaan wal qabatee yeroo kanatti kallattiidhaan gara qabxii kennaatti yeroo deebinu loogoon jijjiiramuun kun har'aa miti kan eegale jechuudha. Wanti eenyummaa Oromoo kaan immoo calaqqee Oromummaa calaqqisiisan baay'een isaanii yeroo garaagaraatitti jijjiiramaa adeemsaan dhawaa akka dhufan hundi keessaniyyuu ni beektu. Siidaawwan erga artist Haacaaluu Hundeessaa ajjeesanii siidaawwan fakkeessaadhaaf isaa ta'u bilchiginnaan naannoo Oromiyaa magaalaa Finfinnee keessatti dhaabde naannoo magaalaa Finfinneetti dhaaban baay'ee isaanii yeroo ammaa kana walumaa galtee nafxanyaatii fi PP Oromiyaatiin diigamee jira jechuudha. Bakka hundatti amma hin mul'atu. Poosteriin Oromoo tokko magaalaa Finfinnee keessatti harkaan tokkoon bulu alaabaan Oromoo tokko alaabaa Abbaa Gadaa haa ta'u alaabaa ABO haa ta'u darbeetu alaabaan amma bilchiginnaan naannoo Oromiyaa harkaa qabdu Finfinnee keessa hin bulu jechuudha. Sababbiin isaa jibba Oromoo irraa qaban irraa kan ka'e mallattoo eenyummaa Oromoo tokko illee ijaan arguu waan hin feeneef naftoonni achi keessa jiran isa kana haala kanaan itti deemaa turanii jechuudha. Amma gara waajjira biiroo barnoota Oromiyaatti yoo as deebinu biiroon barnoota Oromiyaas ta'ee warri Oromiyaa bulchaa jiran guutummaatti seektoroota hundayyuu paartii badhaadhinaa irraa kaasee jechuudha. Paartii bilchiginnaa ofiin jettu kanarraa kaasee loogoo isaanii yeroo jijjiiratan hundi isaanii kallattiidhaan ergama sirna nafxanyaatii fi masaraa irratti kenname irratti hundaa'aniiti malee fedhii fi yaada uummataa fudhatanii hayyoota mariisisanii kanatu ta'a hiikni isaa maali akkamitti saba kana ibsuu danda'a wanta jiru irratti xiyyeeffatanii osoo hin taane fedhii sirna nafxanyaa fi fedhii leellistoota sirna nafxanyaa qofa guutuudhaaf yaada isaanii qofa fudhatanii loogoo fi calaqqee Oromummaa baay'ee jijjiiraa akka turan hundi keenyayyuu kan beeknu jechuudha. Biiroon barnoota Oromiyaa illee waan addaatii miti kan inni godhe jechuudha. Yeroo ammaatti yoo argitan odaa fi mallattoo Oromummaa achirra jiru sirni sunis akka sirnaatti illee dadhabduus taatu wanti calaqqee Oromummaa taate waan akka odaa fi qubee ka'umsi barnoonni hanga sadarkaa kamitti yoo baratte ka'umsi isaa Abaacaadaadha. Abaacaada irraa ka'a jechuudha. Kun hiika mataa isaa qabaa, odaan hiika mataa isaa qabaa, mallattoolee achirra taa'an sun hiika mataa isaa qabaa jechuudha. Saba kanaa fi wanta ergaa dabarsu qabaa jechuudha. Kan amma agartan yoo ta'e akkuma suuraa irratti argitan maqaa qofa biiroo barnoota Oromiyaa kan jedhu qofaa fi afaan Amaaraatii fi afaan Oromootiin barraa'een alatti mallattoon tokkollee achirra hin jiru. Mallattoo kitaabaa lummuxii waa tokko barreeffamni tokko irra hin jirretu achirratti ta'a jechuudha. Kun akkuma asii lakkaasne eenyummaa Oromoo dhabamsiisuudhaaf wanta xiyyeeffatamee mallattoolee yookaan immoo calaqqeelee Oromummaa agarsiisan kan dhabamsiisuuf itti deemamaa jiru ta'uu isaa uummanni keenya hubachuu qabaa jechuudha. Kana qofaa miti.
waajjira poolisii Oromiyaas akkasumas immoo waajjiraalee fi seektoroota garaagaraa maqaa akkasii qaban hunda isaa adeemsaan akka balleessaa deeman shakkiin qabnu jechuudha. Dr. Biraanuu Naggaa erga aangootti dhufee akkuma yeroo qabsootti seenee ibsaa ture kan paartii Izeemaa hundeesseef Oromoo Itoophiyaa irraa eeguudhaaf Itoophiyaa Oromoo irraa baraaruudhaaf akkuma jedhe san qabatamaan bakki ijoon saba tokko ittiin doomsuu, ittiin injifachuu, ittiin cabsuu illee dandeettuun barnoota waan ta'eef barnoota irraan eegaleera jechuudha. Warri hadha barnoota keessa ta'anii barnoota hoogganan warra kaleessa qubee abaacaadaa irraa daa'ee qubee ordera isaa jijjiiranii akka barbaadanitti maaliif ta'a kun jedhanii oduu duran dhaabbatiin kallattii barbaadanii jijjiiranii jechuudha. Warra kanarraa wanti uummanni Oromoo eegu akka hin jirre qaamni kamiyyuu kan beeku ta'ee yeroo aggaamiin akkasii immoo Oromoo irratti aggaamamu kun aggaamii saba irratti aggaamame waan ta'eef hayyoonni Oromoos quuqamtoonni Oromoo akkasumas warri sabboonummaa qabdan kan caasaa mootummaa keessa jirtan gochi kun gocha sirrii akka hin taane hubattanii waan kana dura dhaabbachuu akka qabdan maaliif jennaan osoo mariidhaan ta'e hawaasatti gadi dhiyaatee irratti mari'atamee uummanni nuu ta'aa jedhame homaa rakkoo hin qabu. Garuu osoo uummata mariisifne beekamtii waajjirummaan barnoota biiroomaan barnoota Oromiyaas waan irratti mari'atan itti fakkaatu jechuudha dhimma kana. Ol makaanii wanta Oromummaa jedhu balleessuudhaan maqaan qofti akka hafu wanta godhamaa jiru waan ta'eef wanti kun akka salphatti wanta ilaalamuu qabu akka hin taane uummanni keenyallee hubachuu qaba. Takka takkaan haga sirna gadaa keenya balleessuutti abbootii gadaa ajjeesuun sirna gadaa ajjeesuudha. Wanti Oromiyaa keessatti godhamaa jiru ifa hundi keenyayyuu wanta beeknu jechuudha. Sirna gadaa balleessuu, abbaa gadaa ajjeessu jechuun sirna gadaa balleessuu jechuudha. Sirna gadaa tuffachuu jechuudha. Saba sana tuffachuu jechuudha. Hawaasa yookaan immoo abbaa gadaa, abbootii gadaa jila gadaa geggeeffachaa jiran itti bahanii waraanaan ukkaamsanii bosonatti geessanii akka shiftaatti ajjeesuun kun jibbansa sirna gadaa irraa qabanii fi jibba calaqqee Oromummaa irraa qaban kan agarsiisudha jechuudha. Kanaaf wanti godhamaa jiru wanta kana yeroo ammaa kanatti qabsaa'onni Oromoo baay'een mana hidhaa keessa turan kan dheengadda hidhaa irraa bahan illee hundi isaaniiyyuu kaayyoon isaan itti hidhamaniif wantoota akkanaa kanaa fi dhiibbaa Oromoo irratti deemaa jiru dura dhaabbatanii waan cichanii falmaniif qofa akka dabballoota muraasa amma Oromiyaa bulchaa irra jirtu garaadhaan bitamuu, mallaqa xixiqqoodhaan bitamuu diduu irraa kan ka'e yakkamaa ta'anii mana hidhaa keessatti hiraarfamaa jiru ammas hiraarfamaa jiranii jechuudha. Hiraarfamaa turanii ammas hiraarfamaa jiru jechuudha. Kanaaf qabsaa'ota ciccimoo akkasii sana dhabamsiisuun mataan isaa hojiilee akkanaa kana hojjechuuf haala mijeessuudha. Har'a osoo Jawaar Muhammad osoo Baqqalaa Garbaa akka duraanii haala mijoo keessa jiraatee miidiyaattis haa ta'u sooshaal miidiyaan illee wanta dubbatu taate har'a dubbiin tun bakka hin jirtu. Ni beeku isaan dursanii waan isaan dura dhaabbachuu danda'u hunda karaa irraa dhoorganii jiru jechuudha. Ukkaamsanii amma saga mana hidhaatii gadhiisanillee akka isaan hin sochoonetti humna federaalaatiin mana isaanii marsanii akkasitti eeguu jiranii jechuudha. Kanaaf Oromoon wanti hubachuu qabu eenyummaa kee, afaan kee, aadaa kee, seenaa kan kee balleessuudhaaf sirni nafxanyaa keessaa'uu paartiin Izeemaa hojjechaa akka jiru sirriitti beekuun barbaachisaadha waan ta'eef isa kanarratti beeknee hayyoonni keenyas qaamni hundiyyuu waan nuun taane, waan nuun fakkaane, waan Oromoon fakkaane dura dhaabannee falmuu akka qabnu isiniin jechuu barbaada. Kana qofaa miti amma paartii warri keessaa'uu gareen waldaan gurmooftee Oromiyaa saamuuf yeroo ammaa kana Oromiyaa bulchaarra jettu waan kana deebisuudhaaf humna tokkollee hin qabdu, dandeettii tokkollee hin qabdu, beekumsa tokkollee hin qabdu. Kallattiidhaan wanti kun yeroo ammaa kanatti caasaa mootummaa keessa olaantummaa saba Amaaraatu jira, olaantummaa sirna nafxanyaatu jira. Kan ajajni irraa bahu masaraa irraa kan ajaja sana akka ajajni sun darbu godhu Abiy Ahmed dabalatee nafxanyoota achi keessatti manneeffatanidha. Paartii Izeemaa fi paartii Abin irraa kan darbutu ergaan kallattiidhaan Oromiyaa keessatti hojiirra oolutti jira jechuudha. Kana qofa miti. Lafa Oromoo saamutti jiran ifatti lafa keenya ristii keenya ni deeffanna yookiin immoo yaabbaatochaችን ርስት እንመልሳለን dhaadannoo jedhuun yeroo ammaa kana duula hamaa geggeessuutti jiran hidhannoo mootummaan federaalaa illee quban qabne
naannoo Amaaraa keessatti maqaa faannoo jedhuu fi akkasumas immoo humna hin beekamne hidhachiisanii uummata keenya irratti bobbaasuudhaan Wallagga keessatti Wallagga Bahaa, Wallagga Horroo Guduruu Wallaggaa fi akkasumas Wallagga gara dhihaatiin kan jiru guutumatti jechuudha. Yeroo ammaa kana aanolee baay'ee weerara finxaaleeyyii Amaaraatiin weeraramanii mootummaan naannoo Oromiyaa ofiin jedhu haga ammaatitti uummata kana baraaruu hin dandeenye, uummata kanarraa diina kana deebisuu hin dandeenye jechuudha. Kun kaayyoon isaanii tokko humna ittiin qabanii osoo humna illee itti qabaatanii fedhii illee ittiin qaban namni osoo fedhii itti qabaate wareegama saba isaatiif baasee balaa saba isaatiitti deemu, balaa eenyummaa isaatiitti deemu, balaa afaan isaatiitti deemu, aadaa isaatiitti deemu ofirraa deebisuu ni danda'a jechuudha. Sammuu isaan yaada waan hin qabneef teessoo isaanii qofa dhimma saamichaa hanna aangoo teessoo ofii qofa midhaafachuu irratti kan hojjechaa jiran ta'uu uummanni keenya sirriitti beekaa jechuudha. Kana qofa miti. Yeroo ammaa kanatti Walloon keessatti wanti ta'amaa jiru guyyaa guyyaatti wanti godhamaa jiru uummata keenyaaf ifa jechuudha. Shawaa keessatti Shawaa Kaabaa akkasumas immoo Karrayyuu keessatti aanaa Fantaallee waan godhamaa jiru saamicha lafaatiin wal qabatee naannoo Finfinneetti waan raawwataa jiru yeroo ammaa kanatti kaadireen bilchiginnaa naannoo Oromiyaatii fi Amaaraa harka wal keessa naqatanii lafoota gurguddaa dabarsanii naannoo Amaaraatiif kennaa akka jiran hundi keenya ni beekna jechuudha. Kanaaf uummata kana wama hundaanuu dadhabsiisanii akka inni osoo jaalatin cabee Itoophiyaa jalatti deebi'ee Oromummaa isaa dagatee Itoophiyaa jalatti akka deebi'u cimanii irratti hojjechaa jiran waan ta'eef halkanii guyyaa irratti hojjetamaa jira waan ta'eef uummanni keenya waan kanaan dura dhaabbatee no jechuu qaba jechuudha. Dura dhaabbatee dhaabsisuu waan isaaf hin taane dura dhaabbatee falmuu qaba, qeerroon falmuu qaba, hayyoonni Oromoo falmuu qabu. Guutumatti kun biiroon barnoota Oromiyaa ergamtuudha. Sirna wayyaanee keessatti illee Dr. Tolaa Bariisoo yeroo Yuunivarsiitii Arsii bulchaa ture illee barattoota basaasee, barattoota fichisiisaa nama ture. Ammallee biiroo barnoota Oromiyaa keessa taa'ee namni kun wanti inni dalagaa jiru wanta fokkisaa, wanta osoo danda'amee jedhe namni kun osoo bakka sana kaafamellee jijjiirama inni fidu tokkollee waan agarreef naannoo kanarratti namni kun yeroo hundaayyuu barnoota osoo hin taane kan inni hoogganaa jiru sirna achi kataa'ee hoogganaa jiru jechuudha. Ergama sirnaatii fi sirna sana qofa jajjabeessuudhaaf yookaan sirna sana immoo raawwachiisuudhaaf bakka sana kan taa'aa jiru jechuudha. Malee akka hayyuu tokkootitti akka beekaa tokkootitti waan dhimma barnootaatti dhufu rakkoo barnootaa kaalkulamii barnootaa kanarratti ejjennoo Oromoon qabu. Amma asxaa jijjiiran asxaa Oromoo jijjiiran borummoo kitaaba jijjiiranii afaan Oromootiin hin ta'u afaan Amaaraatiin baradhaa gaafa jedhanis qaamni kun dura dhaabbachuu hin danda'u jechuudha. Maal jennaan tokko jedhanii hojii ergamummaa isaanii qofa kan raawwachaa jiran waan gubbaa itti gad dhufe qofa hojiirra oolchuurra waan jiraniif boru yoo afaan Oromoo irraa gara afaan Amaaraatiitti kutaa tokkorra haa eegalus gaafa jedhan warri kun dura dhaabbatee falma jedhee eeguu uummanni Oromoo dogongora jechuudha. Kanaaf uummanni kun isaanii fi nafxanyaalee addaan baasnee ilaaluu hin dandeenyu gochi isaan raawwachaa kan ergee fi kan ergamellee gochi inni raawwachaa jiru gocha farrummaa gocha Oromummaa balleessuuti. Kanaaf wanti jalqabame kun waan xiqqoo fakkaatti malee waan xiqqoo miti wanta guddaadha. Uummanni Oromoo waan kana dura dhaabbatee falmuu qaba wanta jedhu qofa dabarsee qabxii kana asumarratti goolabuun barbaada. Eenyummaa keenya, aadaa keenya, afaan keenya akkuma kaleessa sirnoota garaagaraa uummanni Oromoo dura dhaabbatee falmee eenyummaa isaa kabachiisaa ture har'allee callisee ilaaluu qabu jechuudha. Yeroo eenyummaan isaa tuqamu, yeroo afaan isaatti dhufamu, yeroo seenaa isaa, aadaa isaatti dhufamu uummanni Oromoo ka'ee ta'u jechuu qaba jechuudha. Kanaaf dhimma kana kanumaan yeroo bira dabarru itti aansee wal dhabdee naannoo bilchiginnaa naannoo Oromiyaatii fi naannoo Amaaraa gidduutti deemaa jiru irraa waan gabaabduu kaasuu barbaada. Innis bilchiginnaan naannoo Amaaraatii fi naannoo Oromiyaa maal irratti wal dhabanii wanti jedhu ifa ta'uu baatus yeroo wal dhabdii yeroo dheeraaf tureeni wal qeeqiinsi akkasumas immoo maal jedhanii walii galuu dhabuun waa tokko calaqqisiisaa ture. Inni sun immoo babal'atee yeroo ammaa kanatti haga barruu akka federaalaatti qophaa'een qeequmsa garaagaraa walirratti dhiyeessuu fi akkasumas immoo wal dura dhaabbachuu wantoonni akkas akkasii sun mul'ataa dhufeera jechuudha. Inni kunis gama tokkoon akka hubannutti bilchiginnaan naannoo Oromiyaa akkuma
yeroo darbe kaasne bakkoota garaagaraatitti qoodamuu isaanii achuma keessa warri dhiibbaa yookiin immoo sirna kanaan Oromoo irratti dhufaa jiru warri xiqqoo ofirraa dhiibanis jiru akkasumas immoo warri akkuma badisaniittuu sirna kanaaf guutumatti waan sirni kun qabatee deemuun keessaa paartiin Izeemaatii fi warri masaraadhaa hoogganu wanta qabatee deemuun kana akkuma jiruun fudhatanii warri hojiirra oolchuu fi fedhii qaban jiru. Fedhiin isaanii giddugaleessummaan isaanii uummata yookaan fedhii uummataa osoo hin taane aangoo isaanii ergamanii jaalatamanii aangoorra turuu qofa warra irratti xiyyeeffatan murni akkasii yookaan immoo gareen akkasii gidduu sanatti uumamuudhaan haga tokko gareen Oromoo miidhaa Oromoo irratti gahaa jiru kana mormanii fi falmuu barbaadan gocha keessaa'uu naannoon Amaaraa raawwachaa jiru saamicha lafaatiin wal qabatee qaamolee garaagaraa qaamolee mootummaan federaalaa hin beekne hidhachiisuudhaan bobbaasee uummata irratti miidhaa qaqqabsiisaa jiru kana mormuudhaan keessoo siyaasa isaaniititti waldhabdee fi waldiddaan hedduu akka uumamaa turee fi waldhabdeen sun immoo babal'atee sadarkaa itti addaan fageessuu irraa akka gahee icciitiin achi keessaa bahaa jira. Inni kun kallattiidhaan wanti inni ilaallatu injifannoo saamuu wanta jedhu injifannoo saamuun aadaadha. Keessaa'uu sirni nafxanyaa habashoonni waan ofii isaanii hin raawwanne tokkoo fi yookaan immoo injifannoo ofii isaanii argane tokko saamuu akka aadaatitti sirnuma darbe irraayyuu dhaalanii kan har'a gahan waan ta'eef lola kaabatti adeemsifame keessatti gahee olaanaa kan bahe eenyu akka ta'e qaamni kamuu ni beeka. Isa deebisuu keessatti qaamni sabaaf sablammoonni Itoophiyaa keessa jiran Oromoo dabalatee jechuudha hirmaatee waraana sana gara duubaatti deebisuu danda'ee jira. Haa ta'u malee waraana sana injifannoo sana guutumatti kan gonfatee fi TPLF yookaan TDF'n duubatti kan deebise humnoota Amaaraa kan akka Faannoo fi Liyyuu Haayilee naannoo Amaaraati ejjennoo jedhuun warri Amaaraa kun bilisiginnaa naannoo Amaaraa kun wal dhaaduu baay'ee waan jalqabanii fi warri keenya kun illee xiqqoo akka hinaafuu waan ta'e natti fakkaata. Wal dhabdeen isaanii akkasumas jeneraalota Amaaraatii fi jeneraalota Oromoo gidduutti wasaamicha injifannoo kanarraa wanta burqeef inni kun immoo sadarkaa dabballee naannoo Oromiyaatii fi bilisiginnaa naannoo Oromiyaatitti gadi bu'uudhaan yeroo ammaa kana waliin kuraa akka jiran odeeffannoo qabna. Odeeffannoo keessoo bilisiginnaatiin nu gaheen wanti kun babal'atee yeroo ammaa kana sadarkaa ittiin leenjiin irratti kennamuu fi hubannoo dabballeen isaaniitu kennuuf jechuun kallattii qabsiisuudhaaf maanuwaaliin qophaa'ee leenjiidhaaf itti qophaa'amaa akka jiru odeeffannoo argannee ni mirkaneessa. Kanaaf isa kanallee bifa kanaan hubannee wal dhabdeen gidduu isaaniitti adeemaa jiru faayidaa Oromootiif faayidaa sabaatiif osoo hin taane keessatti anatu sirra injifatee anatu olaantummaa qaba anatu injifannoon kooti wanta jedhu irratti kan wal dhabanii fi sababa kanaan wal qabatee keessaa loltoonni Oromoo ajajoonni waraanaa Oromoo hedduun akka dhabamsiifamanii fi ajjeefamanis odeeffannee jirra. Wanti kun babal'atee sadarkaa federaalaa as gahee dhimmi kun bifa maanuwaalitiin qophaa'ee leenjiif qophaa'amaa kan jiru ta'uu asumaan ibsinee asuma bira darbuu barbaada. Dhumarratti sagantaa keenya gara dhumaatti yeroo geessinu dhimmi yaaddeessaa fi akka malee nama gaddisiisu tokko garmalee dheerachuu hongee godinoota Baalee godina Gujii Booranaa keessatti hammaachaa jiruun yeroo ammaa kana lammiileen Oromoo baay'een isaanii rakkoo beelaa fi dheebuu beelladoota hamaaf saaxilamaa jiraachuu fuula sooshaal miidiyaa fi akkasumas immoo miidiyaalee garaagaraa irraa odeeffachuu akkasumas immoo qaamota keessa beekan irraa hubannoo argachuu dandeenye jirra. Wanti kun immoo keessattuu aanota godina Baalee kan akka aanaa Raayituu keessatti gidduu kanatti rakkoon hamaan kan jiruu fi beelladoonni kanneen akka gaalaa, loon, re'een gaduma ciisanii waan nyaatanii fi bishaan dhugaatii dhabuudhaan dhumaa akka jiran odeeffannee jirra. Wanti kun babal'atee aanota keessaa gammoojjii godina Baalee kan Booranaa Gujii kana keessatti wanti akkasii bifa wal fakkaatuun hammaachaa waan jiruuf uummanni keenya
rakkoo hamaa keessa seenaa akka jiru wanti namatti agarsiisu jira. Kanaaf uummanni keenya bakkuma jiru akkuma tanaan dura walii birmataa ture dhaabbileen dhuunfaas abbootiin qabeenyaa Oromoos akkasumas immoo sabboontonni Oromoo haallis mijachuu fi baatu caasaa mootummaa garaagaraa keessa jirtan barsiisonni hojjettoonni mootummaa dhaabbileen NGO garaagaraa uummata keenya kanaaf birmattanii rakkoo kana keessa akka baraartan asumaan ergaa isinii dabarsuu barbaada. Rakkoon kun seenaa hamaa Itoophiyaa keessatti yeroo lammaffaa fi bara 1977 deebi'uuf akka deemu warroonni dhimma kana hordofaa jiran shakkii qabanii fi sodaa qaban calaqqisiisaa jiru. Yeroo ammaa kanatti uummanni horsiisee bulaan qonna qabu roobarratti kan isaan xiyyeeffatan roobarratti hundaa jireenya isaanii looniin godaananii bakka bakkatti loon bakka bishaan jirutti fi bakka dheedni jirutti bobba'anii kan jiraatanii fi yeroo ammaa kana hongee fi caama garmalee dheerateen uummanni kun rakkoo hamaa keessa beelladoonni isaanii jalaa dhumanii rakkoo hamaa keessa waan jiraniif kanaaf uummanni keenya birmannaa barbaachisu gochuu fi qabaa ergaa jedhu isinii dhaamu barbaada. Sagantaa keenya gungumaa har'aa qopheeffame kanumaan xumurraa sagantaalee BBM biroo wajjin turtii gaarii isiniin jedha nagaan oola.